jabduu jechuun waan akkamiiti? Dubartoonni dubartii jabduu taatanii argamuuf hawwii qabdan jirtu akkamiin danda'ama? Dhiirota keessaa namni dubartii jabduu qabaachuu barbaadu jira moo hin jiru? Namni hin jirre waan jiru natti fakkaatu. Qabxuma tokko aga afurii qofa kan dubartoonni yoo qabaatte dubartii jabduu jedhamtee duniyaatti seenaa gaarii galmeessitee akhirattis fuula bareedaa argattu. Inshallah mee qabxii arfa kana wajjin ilaalla. Aga xumuraatti nafaan bu'aa hordofaa. Namni bultiirra jiru kan hin jirre xiqqaan guddaa waan kana yoo dhagaye faayidaa malee dhiibbaan isa argatu tokkollee jiru. Dhaga'uu qaba namni hundi wal dhageessisaa isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Hunda dursee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fagoo dhiyoo kaabaaf kibba bakkeewwan adda addaatti kan argamte kabajamoo daawwattoota keenya akkam jirtu? Abdul Karim Islam. Arraga qabxii afur kan ittiin dubartiin tokko jabinni si cimtuudha jedhamtee kan ittiin madaalamtu isiniif dhiyeessa. Jalqaba irratti maali yoo kan jedhu ta'e akkuma afaaniin jedhamu yeroo hedduu dubartii rabbii sodaattu. Dubartii rabbii sodaattu jechuun abbaan manaa yeroo tokko erga bultii jaarrate erga bultii dhaabbate jireenyi isaa mana isaa gad dhaabuudha. Daa'ima isaa jireenya isaa gaaga'amarraa oolchuudha. Rakkinarraa dhiphinarraa kadhaarraa oolchuu waan ta'eef biyyaa bahuutti isa mudata. Biyya keessa deemuu jiraata. Yeroo kamittillee kan mana isaa irratti siree isaa irratti jireenya isaa guutuu waan inni amaanaa kenneef kan hin kennine guutuu irratti jireenyi mana kana jiru amaanaan harka jira jettee kan ganamaa galgala irratti of eegdu. Kan ija abbaa manaa yeroo inni jiru kan silaa eeggattu bakka inni jirrettis waan silaa yeroo abbaa manaa jiru raawwanne yeroo inni jirres kan hin raawwanne jechuudha. Rabbi sodaachuu maqaa miti kan hojiidhaan agarsiiftu jechuudha. Kan oolmaasii bultiisii sochii ba'aa galasii keessatti Rabbi sodaan irraa calanqisu jechuudha. Kun dubartii jabduu keessaa isii duraati jechuudha. Qabxii lammaffaan maali? Kan obsaan guutamteedha. Yeroo hedduu mammaasa keessatti dubbii keessatti borsaan dubartii hamaan fuulduraa gaariin dudduuba jedhan. Yeroo dhuma dheeraa si wajjin dabarsite waan gaarii waan guddaa si wajjin argatte dubartoonni isa dudduuba keessi. Waan gaggaarii taate si wajjin dabarsite borsaa isa duubaa keessi. Waan hamaa asii qabdi jechuudha. Gaafa xiqqoo si wal dhabdanii wantoota gaggaarii waggaa meeqa raawwatte hojii turte dhiiftee isa hamaa sana siin ol darbite jechuudha. Takka si wajjin yoo waan akkana ta'e ati baraan akkana nan goone isa gaarii dhiiftee isa hamaa sana daftee ol baaste jechuudha. Kanaaf dubartii kanaatu hin taane obsa qabeettii kan galtee fi hamaaf gaarii turtii wajjin dabarsan keessatti waan argatte waan dhabde hunda isaa liqimsitu akka dachii kanatti kan baadhatu obsa qabeettii. Abuu jira argachuu jira dhukkubsachuu kasaruu milkaa'u kana hunda keessatti liqimsituu dandeessuu jechuudha. Dubartii akka kanaan guutamte isinis mallattoo dubartii jabduu keessaa isa jalqabaa yookaan sadarkaa duraarratti kan argamtu jechuudha. Inni sadaffaa kan qulqullinaan guutamteedha dubartii. Qulqulluuni yeroo hedduu dubartoonni shamarrummaa irra gaafa jiranu of qulqulleessuun diddibachuun tottolfachuun hin beekamu kun hojii shamarraniiti gorsuun barbaadu. Garuu yeroo heeruman amala dagachuu qabu waan akkana. Sila kan jarri irratti waan kana irratti of eegu gaafa heerumanii. Dubartiin jabduun immoo gaafa heerumte qulqullina sireesii kan abbaa manaasii kan daa'immansii kan manasii guutuu qulqulluu kan yeroo itti galan funyaanii waan gaarii suufan ijaa waan gaarii argan afaanitti waan gaarii dhadhamatanii yaadaaf yaaddoo waan itti guyyaa oolan waan itti guyyaa dhiphataa oolan kan itti dagatanu dubartii jabduu jechuun isii kanaati jechuudha. Qabxii sadii isinii dheeraa inni arfaffaaf ni xumuraa. Dhokfattuu jechuudha. Fakkeenyaaf waan garagaraatu yeroo abbaan manaa siqee jirre kanatti fira isaarraa ollaa isaarraa isii mudata. Namoota ajaatu fira isaa keessa jira. Namoota bultii jaraa diiguu jecha dhufee si caqacaqu waan hin taane kan isii gaafatu waan hin taane kan isitti dubbatu wanta mudate guutuu abbaa manaatti kan himtu faayidaan qabdu jechuudha. Yoo imame qofa isa ga'uu qaba dubbiin kun waan jedhuun alatti dubbii isatti himnaan tarii dubbiin salphaan erga siin himte dhaqee ibidda guddaa uumuu danda'u. Sababa siin himte innoo duusiirraa fudhate dhaqee firatti bu'ee maatiidhaan walitti bu'uu danda'u yoo ta'e dhoksitee achitti owwaaluu qabdi jechuudha. Dubbii ofii isheetti qofa falatti barbaaduu qabdu jira dubbii abbaa manaatii mari'atamutu jira jechuudha. Kanaaf waan aatis amaatii ishee isii taasifte yookaan aatii abbaa warraasii waan namoonni kabajamoon abbaa warraasii taanu yoo itti dubbate kan sila abaaran gochoota adda addaa dhufanii si tuttuqan si caqacaqan yoo isin tokko kan abbaa manaatti gabaasa gootu ta'e abbaan manaa firoota isaatii wal dhabe jechuudha. Abbaan manaa firoota isaatii wal dhabuun immoo deemee isiis bultii jaraa guutuu diiguu waan danda'uu fi dhokfattuu dandeessuu taatee rakkoowwan guyyaa yeroo ni manan jirre yeroo ni biyyan jirretti si mudataa oolu kan ofiisiitii owwaaltu kan ofiisiitii falatti gootu kan ofiisiitii malatti goote haga humni si danda'e tokkotti gaafa humna si darbuu deemu satti immoo dirqama siiti akkasitti dubartii kanaati jechuudha. Dubartiin amaloota kanneen qabdu
kan yeroo abbaa warraan jirre amaanaan isiniin jedhe keessa dhalee guddisuu jira meeshaa eeguu jira qabeenya isaa eeguu jira kabajaa isaa eeguu jira beeka kan arfan guuttatti taanaan dubartiin jabduudha sin dhiira dadhabaadha kan dubartii kana qabachuu wallaalee kan jedhu yookaan bultiin kana booda diigamu gama dhiiraati dadhabinni gama dubartii sanaatu ta'in dubartiin qabxiilee arfan kana qabdu jabduudha geessuudha bakka filannoodhaaf takka jabina dubartii tokkootii fi qabxiileen arfan ana isinitti lakkaa'e kun gaara jechuudha kanaan alatti dhiirri tokkommoo jabaa kan jedhamu dhiira akkamiiti dhiirri bultii keessatti filatamaan jabinni dhiirarraa eegamu maal kan jedhu inshaallah marsaataa nuti isinii bandeessa وانا من وانا انت نفعنا ترتني قالتهم وري قلت لجرتم قلتي هو وري قلتي كم قلتي ويدا ربي نوفكن ربي سنيفك جربوا شوف يا دا قبضن قرارا ججبا دربي اسنغر قارا قلتي هارا اجارنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قافتوكو عبا ilma daa'ima qaba duuti itti dhufte duuti itti dhufnaaniin jaartii yaameeti waa itti dhaamate mucaa kiyya kanaa waan jettu jedheen mucaa daa'imaa kiyya kanaa waan jettuun gaafa mucaan kiyya kun guddate waa sadii itti naa himi jedheen sadiin suni maali jennaaniin gabbate jettee horii gurraachaan qalatinii jedheen mucatte isiin himtuuf gaaf mucaan guddate gabbate jettee gabbate jettee horii gurraachaan qalatinii in qalatinii jedhi itti naa himi jedheen mucaan laafe jettee horii adii qalatuun dhiisinii yarate jettee hin dhiisin jedheen amma sadaffaa algee buqqise jettee adda mukatti hin deeminii mucaa kiyya gaafa inni guddate waa sadiin kana itti naa himi jedheen gaafa kaani mucaan hin guddate dhalatee guddatee wayitti inni jedhe amma haati abbee dhaamsa sadiin kana natti dhaame horii gurraacha gabbate jetteen qalatini horii adii huqqate jettee yarate jettee qalatuun dhiisini adda kee ammootuu daggalatti hin deeminii baddaan dhaqinii jedhanii sitti dhaamatan jetteen mucaan waan ta'u dhabee haadha dhaamsa haadhaa kana fudhatee hayyuu biyyaa bira dhaqe hayyuu biyyaa bira dhaqee gaafate abbichoo waa sadiin kana naa dhaamanii maa inni jedhee gaafateen gaafannaaniin hayyichi biyyaa kuni maal jedheen horii gurraacha gabbate jettee hin qalatinii jechuun suni nama guyyaa keessa duniyaa godhate kafiixaan isaa ammootuu durummarra hin dhufin irraa hin fuudhinii intala isaa siin kabajuu bootaa siin kennuu akka irraan fuunee jedhiitti kanatti naa himedheen horii gurraachi suni nama guyyaa keessa duniyaa godhate horii adii huqqate jettee qalatuun dhiisiniin suni nama fiixaan isaa duniyarra dhuftee guyyaa keessa duniyaa dhabee hiyyoome hiyyeessa jettee irraa fuudhuun dhiisinii waahee duniyaa beekaa yoo ati hiyyoomtellee sirra hin laallatuu gaaf tokko hin argamti gaaf tokko hin dhabamti jedhaa innuu adda kee ammootuu mukatti hin deemini baddaa hin bahini algee mura jettee baddaa hin bahiniin suni biyya dubbii namni irratti wal dhabe dubbii gosti irratti wal dhabde adda kiyya fixaani hayyuu biyyaatii beekaadha jettee adda kee dubbii namaatti akka harka hin nayin jedhee akkanatti hiikeef abbaan ilma jaalatu akkanatti ammootuu gorfata tokkollee akkana ta'eemi namichi intala kadhaa baheeti gurbaa kiyyaa jedheen abbaan dhaameefi fiixaa hayyuu hiyyeessatteen dhooggatin nama guyyaa keessa hore sodda jettee nidatinii jedhe nama lama intala kenni fiixaa hayyuutii intala kenni fiixaa dureessaati intala kenni fiixaa deegaati intala kenninii jedheeni jennaani waa sadi siidhaamaa jedhe ibidda keeti garaan himatin haadha manaa teeti garaan himatin jedheen hayyi fiixaa dureessaa fiixaa mootii fiixaa hayyuu tettee deega jettee yoo sa'a tokkochalee dhabe intalan dhooggatin jedhe hiyyeessa guyyaa keessa horee intalan kennin jedhe tumtichaan hin tolin jedhe cawwichaan hin tolin jedhe argitee ibidda keeti garaan himatin jedhe gaaf kaan mucaa guddiseeti jaartii tanaan mucaa dhahee ajjeesse jedhee mucaa bakka birti daka birti dhosseeti dhahee ajjeesse namatti nimini warra guddii dhalatetti nimini jedhe
jedhee taa'ee isiin qoraan dhattee gallaan haadha manaa tume. Haadha manaa tume nan qabaan bananarraa kadhiinni namaa hoomacheesse kana qabaan ajjeese jetteen. Irraa qaba maal ajjeese nan mucaa kan guddifadhe ajjeese warri nu haadha gawadha jetteen. Warri itti dhufe. Loon torbaa jabbileen torba aaniksi torban lamaan 14 maalalaloosaa qucee durii yennaa arsiin dur qucee wal quccusan. Qucee fittiin deeminan quceen aloosaa dhee loon torbaa kenne 14 kenne waatilee walitti kennee gale. Amma gaaf kaan hiyyeessa guyyaa keessa hore ka akka sa'a gurraacha dura isin jettanii sanitti dhaqe nama ajjeeseera gumaa narraa fixi jedheen. Jibitti wayii huqqoo eegee guduruu ulaaleeti mee kanaa sii dhufaa jedhe. Cawwichaan hin tolin jedheedha cawwichaan tole maaree nama ajjeesee si dhufee narraa fixi jedheen. Waa duuggadheen jiru kiifoo dhadhaa hagattii tanaa kennanii qaba jedheen. Yoon fudhattannaan gaaf maqansi waaminaa dhuftaani jedheen. Amma kaan inillee tumtichaanillee dhaqee sibiila tumadheen jiru birri takkatti hoo'u jedheen. Gaafa fiicaanaa dhuftaani jedhe. Gaafa fiicaanaa dhuftaan jedheennaan achitti walitti qabee daadhii mana kanatti sarii hajichaati hajicha intalatti gurgurate dhaqe. Mee buna dhaabiif jedheeti aanan bunnisa mana keenya dhufe aanan kenniif jedheeti gadi ba'ee haadha fi godheeti muka koree iyye. Goofti isaa itti yaate. Maaliif iyyitee maaf haadha fi gootennaan soddaa kiyyatu natti dhufe. Nama ajjeese deedee natti dhufe. Gumaa narraa fixe gumaan loonii dhiiraa dhibba. Narraa fixe jedhee natti dhufeennaan waan loon lamaan qabaa lamaan sun irraan fixuuf gosa iyyuuf isin iyye jedhe. Goofti loon 50 guurteef isa. Gurbaa soddaa kana. 50 kenne. Achi deebee horii oofadhu lixeedhaniin inni oofadhu hadha guyyaa fiica jedhe. Daadhii mana buusee mana akkanaatiif buuseeti. Waabaa tokkocha bishaan godhee kaan daadhii godheeti fiicaa waamanii mucaa wal bulluggateemi. Abbaan kiyya waa 3 4 naa dhaabee muka tokkocha balbalatti hin dhaabee muka santu si ajjeesaa naan jedhe. Wallaalee balbalatti dhaabee warri annama ajjeesa jalaa jedhe muka san koree na eegee manatti na qabee maala na loosaa jedhe loon 14 kenne. Ittiin deebinaa jedhe. Ibidda keeti garaan himatin jedhe ibidda kiyyaan kasiin guddiftan qolee jedheeni. Hangaaf kaan isii tumeennan kan nama ajjeesee bahee nallee ajjeesaa ara qabaa narraa kadhiinni namaa hoomacheessi. Bakka sanii kaasi jedhe. Tumtichaan hin tolin naan jedhe tumtichaan tolee nama ajjeesee gumaa narraa fixedhee itti dhaqe. Itti dhandhaan birri takkatti hoo'u naan jedhe sibiila tumadheen jiru hoo'u naan jedhe. Adha naa koottuun jedhe tumtichaan hin tolin waan abbaan kiyya naa dhaame irra lufe jedhe. Hin tolin cawwichaanillee itti dhaqee jennaan ani kiifoo fudhadheen jiru. Dhadhaa hagatti tanaa hoo'u naan jedhe gaafa na adha naa koottuun jedhe. Akkana naa dhaame dhaamsa abbaa kiyyaa nyaadhe jedhe. Hiyyeessa guyyaa keessa horee intalan kenne naan jedhe intala san kenne gumaa narraa fixedhe sariin hayyuu kun muka kortee iyyitee gofti irraa fixeeti loon 50 naa fide. Jibitti eegee guduruu naa fide argaa jedhe. Achi as garagalee mucaa ol mul'ise kaa. Mucaa ol mul'isee waa martee adda baddee loon 40 itti da'ee loon 90 namicha sanii galchee dhageettee hiyyeessa loo 2 sanii kiila lixe bara san loon goromsi dhibbaan dhalee jennaan. Akkas qabdi arsii.